Gani fin gaya gani fin jolletti mo Dr. Asli Amal ka fiigaa dhufe qubaan qabu isuma isin dhufe narra nafinnaan jennaan dhufe kaa yaamaa bakka yaamanitti ma dhufan yaani Miskiin kuullee irra kamiin. nafu. Osoo adille isin kana allaa bayyuu seente akka jala garaa deeme murat gara itti akka jabaadhee irra garaa nafu murattu guyyaa jaaniit ganamaati. akka garaa muratte tes yaamte haatiin kunis beta ira garaa qurxiin qabne diin abbaati jaani. Nasru waasitti Oo immoo garaa muradhe garaa musii eebbiseera. Nasruyyeen Hooraa dhugaa bulaa rabbi harrii waliin filadha. Kuuleen Nasruyyeen anaaf haraama siif halaala. Foon harreeti anaaf. Ndoo kana maal jette? Kun yaa'idha suuraan dhiisi. Yaa'ii maali haasa'idisa? Dr. Addiin kun Kun noormaalii kun bakka waan ta'e. darbisdaa fayyada du'aa irra bulle. Kun normaal Nasruyyeen normaal. wal bira jijjiisnee seennaa kottu Nasruyyees deem. Wal bira ciciifnaa. Anu amanu kottu njee mana kan taa'u jira beete. Sargii maali matinaa ree? Sargii namatti maali matinaa? Ini mana gana sargii lafa goonaa barra amma hawaasa beeksisuuf malee gana lafa goonaa barra. Muuziqaa sargii itti isinii banuure? Laatti hin banne nama foote wala rakkoo. Aboo qoy isinii itti bana aruustota. Dr. maal jechuun? Rabbi siyaa kabaju asli keenya waan dhugaa rabbi. Eda jamaan tokko nurraa Anasni beetee daaree bulook na godha jechaan ture dallakka gara keessaan hin jaalatu inni. Bulook na godha wal geetii yaade. Amaali bilooksi godha aboo nama hiree nama sitti hinaafu sitti hinaafa saruu ijaaramuu namaatitti. Yaa boo rabbi haadha faate takka narraa heerumsiisu yaa amma isiin nu hafee. Nashidaa Roozaa irra kaajin gaa Nashidaa Roozaa. Itti baatii lama sadi booda rabbi janin godhadha. Akkas. Maasha Allah tabaaraka. Uummatuma miidiyaa beeksisuuf kana akkas abbaa mana kiyyaa wajjin haasa'a Nasroo. Alhamdulillah rabbil alamin jecha kan jee takka yaadeen beeku jireenya kiyya keessatti. Abbaa mana. Waan heerumtuuf hin seene. Lakki ibsee jaarsaa jiran rooska. Ibsee illeedha. Garuu jechuun jaalala isa jaalladhu irraa jechuu kiyya. Akkas. Baga gammadde yaa kuulletti alfi mabruuk. Galumaan gammannaa Ilmaan gaggaarii rabbi sitti haa kennu. Abbaa manaa kee wajjin rabbi umrii si haa dheeressu. Inni garuu eda maasli akkas jala ta'anaan jee beekte. Zaman siya tayang kuba ati gaming mo atamna chuman tare. Naaf gammadeen jeen hedduu na jaalata naaf gammadeen jeen. Kanaaf gammade jari. Akkas ma jari yoo an keessan si barreessa leessa sa dogoggore. Gammachuma naa barreessa jenni bultii uf hin diigini. Anan beektu osuma jiraaf nuti waan akkana akka tasaa adda baane asliin heerumtaa naan jeen heerumuun jee kakadheef. Yoo adda baane asli heerumtaa. Naan jee heerumu jeen kakadheef beekte. Innoo kaayyaa'ii baati. Gara akka fuulduratti walii hiitanni nama ati heerumtu yaada. Na jaalate akka barra gaabarraa na jaalatu. Maaltu walii kaafide hoo? Yaa jechuun silaa jechuudha tilmaamaan haasee malee sun qubna garii. Silaa osoo wal dhabnee adda baane jedhee. Silaa jedhate. Amma haadha faatee malee maaltu hafiree asirratti daaddante? Daadanti haadha faate haati faate heerumnaan barutumaan dachii toraa hundi faca'ee jira wanni dachii samiin irra hofte. Ya woi bille rabbi ahiru ka akkuma kee kan. Rabbi yeroo dhugaa. Rabbi si haa yaadatu akkuma si yaadate kan. Ati guyyaa seenaa qabu warra guyyaa bareeda heerumte guyyaa waancaa addunyaa. Waggaa afuriin guyyaa heerumtanii yaadatta jechuudha amma.
يا تتيا لكاناتي فاتتي في كل سمي كمانين رابطي ترون Abo ana fate أخون ti anwar من دنتر لرجارة فاتي كم في تديم Hati mati. Hati mati yang tenang sena lah patana jiram tejo. walisir ba me takka mushuroni laman Lah ini nama muta gua ada masih akak timbi aku tu musika kan. ade sir bim ka Ana lah serba kan di sini serba kanu jala itu nanti jujur ambil nama muda jala sir ambil be jala. gimana kerja tidak jalan tu sih ma ka bo لكن jara guyan jetani lagi wanu pata kami guyan ka bandu to tokko ma كل guyan tokko mana sirbaru za berida siditti bana koya Nasru ya, Nasru. Itu betul, Nasru. Akka irratti mul'atu godhe kan immoo ni godhanna. Akkamittiin godhanne isa wallaahi ni godhanna. Poostu goonaa maarra kootu. Maraqaa xiyya galatoomee rabbi sirraa jaalatu ulfaadha akka naa gammaddan natti hin fakkaanne dhugaa rabbi. akkamitti suuraa guutuu mul'isaree waan galtii kanan beeku bara Nu gabbuus anaaf museenaa gabbuus isaan guddisi iskiriinshuut godhannee piroofaayila godhannee dhufna. akkatti hoo Qoy amma ni godhannaa ishee. akkatti mucatu mul'anne ka Ergumaa kee? keessan ergi Doktor. Keessaan na ergi. akkutu suuraa qabattee fiffiigaa jirti jaarsuma dhugaa ta'uun oosu Hayi. maki jaarsuma dhugaa ta'in naa akkutu suuraa qabattee fiffiigaa jirti wanni kuullee kun namaan galu bar hundarraa ammoo Anqa namni asirra jiru warri babbeeku takka lama osoo jee wayyu sirba osneetuma dhaggeeffatu. warra sagalee qabu ol galchinuu fire mee namni sagalee qabda dhagee afaan akka kuullee sirbuu dandeettan asumaan carraa kanaan dandeettii keessan agarsiifatta lakkoo tokko barreessa namni hundi amma sa'a kanatti artistii ta'e lakkoo tokko barreessa qabu ijoolleen an beeku hin jirtu amma namni kuma ja'a kun artistii ta'e kun hunduu lakkoo tokko barreessaa Guys, kan cidhaa warri beeytan hin jirtani. Warri ati nama beeytu hin qabdu wal jalaa akka qabanii jaan. Doktor galatoomaa gaa jabaadhaa fayyaadaadha. mushurraa gammaddee Nu gammaddanii baga isinaa gammachiisu waan nu eenyutu beeka? gammachiistanii. rabbi umrii waliin isin haa dheereef Aamin ulfaadhaa kabajamaa gartee wayyooma. Nazrishaa kulle baga gammaddaan bultii gaarii isin haa taatu abbaan keessan afaan quraana rabbi haa godhu haadha ilmaanii abbaa ilmaa rabbi isin haa godhu ilmaan gaggaarii rabbi gadaamessa keessa irraa baasu rizqii bal'oo rabbi isinitti haa kennu nagaan tura Ayya nagaatti ardiya. Lee baga gammaddee horaa bulaashi. jaalattoonni kullatiif nasraddiinillee warri dhuftanii gammachuu isaanii ibsattan hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma nagaan tura sagantaan darbii kullaa asirratti galatoma Abshir nagaan jiraadha. nagatti haraseena baga gammadde gaa Galatoma hundi keessanuu. nagatti boontuu baalee maashaallah inda suuta bu'aa ka bu'aa warri sargii dhufte hundi keessan sarganyaa harkaan tuquun ulfaata bu'aa ka haraseena abdii hukumee eega sargiin taree ergata hai naman jaartii maa qabu hojii asirra sirkii lafa kaayee taree dhiisii mamaa dhiisa ofirraa gad darbaa qabe
wajjiniin horaa ala keessan kullee gammachuu